Harka fuunee akkam jirtan? Barattoonni keenyaa fi hordoftoonni keenya bakkuma jirtanitti nagayaa fayya qabdanii. Kutaa dabarte irratti faayinaanshaal maarkeet jechuun maal jechuudha? Kan jiru waliin ilaallee turre. Kutaa har'aatiin ammoo gabayaa stock market yookaan gabayaa sheeriitti ilaalla. Birkiilee faayinaanshaal maarkeet yookaan gabayaa faayinaansii keessaa stock market yookaan sheerii wanni jennuun sanii maal jechuudha kan jiru ilaalla jechuu har'aan tanuu rabbi jee. So stock market yeroo baay'ee ni dhageenya maali stock marketiin kun? Gabayaan kun eessatti daldalama kan jiru hubannoo baay'ee hin qabnu ture. Stock market jechuun it is a place where company shares are publicly traded. Iddoo takka kan kaampaniileen garagaraa yookaan dhaabbileen daldalaa garagaraa sheerii yookaan abbummaa isaanii ittiin dhiheessanii addabaabaayatti yookaan ifatti ittiin dhiheessanii bitatan yookaan gurguratan jechuudha. So kanaafuu stock jechuun maal jechuudha? Stock market jechuun gabayaa takka gabayaa sheeriin yookaan abbummaan kaampaniilee garagaraa keessatti bitamee gurguramu. Tanaani stock market jennaa jechuudha. So bittaa gurgurtaan stock market keessatti gaggeeffamu yookaan bittaa sheerii yookaan abbummaa kaampaanii takkarraa goonu kanarratti bittaa gurgurtaan gaggeeffamu kuni fluctuation yookaan ol ka'iinsaa fi gattaa'iinsa gatii istookaa yookaan gatii abbummaa sheerii bitannoo kanarratti fida. For example, akka fakkeenyaatti kaampaaniileen akka Tesla, kaampaaniileen akka Facebook, Meta jechuudha, kanneen akka Google, kanneen hundinuu sheerii yookaan istooka isaanii gabayaa irratti dhiyeessaniiti ni gurguru. Kanneen akka iPhone jechuudha. So bittaa gurgurtaan asitti gaggeeffamu kun eessatti gaggeeffamu? Stock exchange bakka exchange jedhamu kanarratti gaggeeffamu kuni maal fida? Ol ka'iinsaa fi gattaa'iinsa yookaan haala dhangala'iinsa bu'aa bahii gabayaa istookaa kanarratti fida jechuudha. Akkana jechuun amma kaampaaniilee garagaraatu jira biyya keenya keessatti hangaarraan baramne. Amma gaa Ethiopian Security Exchange biyya keenya keessa inni dhufa. Erga Capital Marketing biyya keenya keessatti labsame booda Ethiopian Security Exchange yookaan dhaabbata waljijjiirraa yookaan dhaabbata gabayaa bittaa gurgurtaa wabiilee garagaraa jechuudha. Afaan Oromootiin. Yesanad mawala nawaay kan afaan Abashaatiin jaaniisan jechuudha. So dhaabbata kana keessatti kaampaaniileen biyyattii keessa jiran dhaqaniiti register ta'an as keessatti yookaan galmaawan jechuudha. Kuni maal jedhama bakki isaan itti galmaawan sun? Kaampaaniin akka fakkeenyaaf ammaan tana Ethio Telecom, Ethiopian Electric Power, ELPA jechuudha. Baankiileen garagaraa korporeeshinii gurguddaan jiran kuni dhaqaniiti Ethiopian Security Exchange bakka jennu amma baname kana keessatti galmaawan. So bakki suni iddoon isaan irratti galmaawan sun sheerii isaanii yookaan abbummaa kaampaanii isaanii qaama bitatuuf gurguruudhaaf bakki isaan dhaqanii itti galmaawan suni exchange jennaan jechuudha. So maal jechuudha amma bakka waljijjiirraan abbummaa kaampaniilee yookaan dhaabbatoota daldalaa garagaraa itti gaggeeffamu jechuudha. So Ethiopian Security Exchange iddoo kaampaniileen yookaan dhaabbileen daldalaa garagaraa dhaqanii itti galmaawanii erga galmaawan booda achirratti bittaa fi gurgurtaa sheerii isaanii kan raawwatan jechuudha. Gara qaama sadaffaa broker jedhamu. So amma biyya teenya keessatti gaa Ethiopian Security Exchange qofaatu hanga ammaa dhaabbate. Let's say amma ka biyya biraa yoo fudhanne amma London Stock Exchange tu jira. Siigalee London Stock Exchange, New York Stock Exchange tu jira. Ammallee Nasdaq kajanuun ni jira fakkeenyaaf ammaan tana biyya Ameerikaa keessa. Lamaan kun akka malee isaan gurguddaadha. Dhaabbanni lamaan kun kan stockni irratti trade ta'u yookaan irratti daldalamu yookaan bitamee gurguramu jechuudha. So asirratti maalidhe investoroonni sheeriilee achirra dhiyaatu sana dhaqaniiti gurguratu achirratti yookaan bitatu. Investoroonni sheeriilee yookaan qooda gurgurtaa abbummaa kan stock exchange yookaan iddoo stockni irratti gurguramu san irratti dhiyaatu sani dhaqaniiti bitan investoroonni, retailer investoroonni jechuudha. Investoroonni chirichaaros ta'e investoroonni haanis jechuudha.
achirra dhaqaniiti waan kana bitatu. Kuni maali jechuudha. Kaampaaniin tokko gaafa kaapitaala isa barbaachise kaapitaala san horachuudhaaf sheerii isaa tana caccabsee yookaan xixiqqeessee achi geessee qaama garagaraatiif gurgura jechuudha kaapitaala rees godhuudhaaf. So stock marketing riskis ni qaba jechuudha akkasuma hongis ni qaba. Garuu yoo baratanii barnootaan hojjetan riskii yeroo dheertuu keessatti haalaan xiqqoo taate haala dhufuun hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Kana stock market jechuun. So share jechuun maal jechuudha amma qoddaa yookaan abbummaa jechuun maal jechuudha kan laallu jenna. Share jechuun it's small part of ownership in financial asset jechuudha. Leecalloo faayinaansii yookaan meeshaa faayinaansii keessatti qooda abbummaa ati kaampaanii tokkorraa bitattu jechuudha yookaan business entity dhaabbata daldalaa tokkorraa bitattu jechuudha. Kana jechuun namni tokko kan sheerii bitate fakkeenyaaf Itiyoo Telekoom dhiyaatana sheerii baase sheerii san hoggaa bitatte shareholder yookaan abbaa qooda tokko yookaan abbummaa wayii xiqqoo takka kaampaanii sanirraa bitatatte jechuudha. Qooda qabdaa jechuudha qooda abbummaa as keessaa qabaa jechuudha namni sun. So kanaafuu kaampaaniin maal godha? Kaampaaniin divide its total capital. Capital isaa kan waliigalaa qoodeetiti paartiilee yookaan waan xixiqqoo garagaraatti paartii yookaan kutaa xixiqqoo garagaraatti qoodeetiti kanneen vaaliyuu walqixa qaban jechuudha. Akka fakkeenyaatti namni tokko sheerii 33 bitachuu danda'a Itiyoo Telekoom keessaa. Sheeriin 33 takka 333 hundinuu vaaliyuun isii walqixa jechuudha. So bifa saniin kaapitaala isaa san divide godhee hireetiti gabayaa irratti dhiyeessee bifa sheeriitiin gurguraa jechuudha. Maal godhuudhaaf? Maallaqa yookaan kaapitaala reez walitti qabatee ittiin investimentii isaa babal'isuudhaaf jechuudha. So sheerii jechuun isa kana jechuudha. Inni biraa gabayaan tuni akkamitti hojjetamti? Stock marketing kuni bifa kamiin hojjetama? Gabayaa tana keessa qaama sadiitu jira baay'inaan. Qaamni sadeen suni maali? Tokko qaama sheerii yookaan gurgurtaa kaampaanii isaa san sheerii isaa sanii gabaatti dhiyeeffatu. Inni tokko qaama jidduu jiru tokko ammoo retailer investor anaa fi ati warra akka keenyaa warra bitatu jechuudha. So fakkeenyaaf ati ammaan tana haatee yoo sheerii bitachuu feete kaampaanii san bira dheeyxee sheeriin bitattu. Just namni ati qunnamuu qabdu stock broker warra jennuunitu jira stock brokerii qunnamuu qabda jechuudha. So retailer investoroonni daldala kana keessatti hirmaachuudhaaf maal godhan jechuudha. Dura saving account yookaan accountii herrega qusannaa baankii kan qabu sanii alatti trading account banachuu danda'u qaba jechuudha. So trading account saniini karaa trading account saniini stock brokerii qunnama jechuudha. So stock brokeriin maal godha? Qaama gurgurtaa isaa gabayaa kanarra dhiyeessisan qunnameetiti yeroo waan kana fixee akkasitti konfirmii godhee stockni trading account keessatti rasiisan jechuudha. So hasaaraa fi bu'aan ati harkattu eessarratti sii gala jechuudha. Trading account irratti sii galaa jechuudha. Nagaan tura.